Yoo iyyaa nagaa keessanii matiiwwan chaanala keenyaa bakka jirtan maratti nagaan kun sinaa qaqqabu. Har'as immoo viidiyoo ajaa'ibaatti walitti deebinee jirra jechuudha. Viidiyoon keenya har'aa immoo viidiyoota kanneen kana dura barsiisan irraa addadha jechuudha. Kanneen kana dura barsiifne irraa addadha jechuudha. Akkamitti addadha, akkamittiin akka telegiraamii irraa maallaqa hojjechuu dandeenyudha jechuudha. Kan waliin ilaallu waan ajaa'ibaati. Online money makingidha jechuudha. Yeroo jalqabaadha. Kunis immoo viidiyoo jalqabaati jechuudha kan isiniif dhiyeessaa jirru. Hanga dhuma barnoota isaatti nu wajjiniin turaa isiniin jenna. Kanneen YouTube channel keenya faaraa taatan immoo subscribe gochuun gara maatii keenyaatti dabalamuu hin dagatina. Kana malees immoo mallattoo bilbilaa bukkeetti dhuftu tuquudhaaf ol kan jedhudha kaawwachuudhaan viidiyoon keenya saffisan yerootti akka isin qaqqabu taasifachuu ni dandeessu isiniin jenna. Gaaffii qeeqa yoo qabaattan immoo koomentii irratti nuuf barreessaa. Viidiyoo kana immoo laayikii tuquutu eegalla. Amma gara viidiyoo keenyaatti. Tole egaa maallaqa hojjechuudhaaf aappii telegiraamii isin barbaachisaa. Baay'een keessan ni beektu aappii kana. Play Store irras immoo ni jira, ni fayyadamtus immoo. Amma irratti maallaqa keessan fixaa ooltan irraa yoo hojjettanis immoo baay'isee gaarii ta'a jechuudha. Aappii telegiraamii irra ni seentu. Erga seentaniin booda ibsaa apps on YouTube kan jedhu telegiraamii isa kanarra ni seentu jechuudha. Isarran isiniif karaa sanaan seentanii argattu jechuudha. Liinkii isaa immoo koomentii jalqabaarra isiniif ka'a. Yoo barbaadan immoo telegiraamii irra seentanii haaluma salphaa ta'eetiin ibsaa apps on YouTube kan jedhu irra seentu jechuudha. Asirratti piindiin isinii godha. Ni tuqxu isarra. Yoo barbaadan immoo liinkii isaa isiniif ka'a jechuudha. Sana booda kunoo akkamittiin telegiraamii irraa maallaqa hojjechuu dandeessu isa jedhu hirraati. Liinkii isa jedhu kanarra si'a tokkoof ni tuqxu jechuudha. Kunoo liinkii isaa isiniif ka'a, kallattiidhaan isin geessa jechuudha. Bootii isa oriijinaala irraa jechuudha. Yeroo seentanitti boonasii 9 isiniif kenna jechuudha. Start jettanii seentu jechuudha. Wantoonni inni isin ajajuutiin deemtu jechuudha. Kunoo asirraatti earn cryptocurrency kan jedhu kanarraati hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Baalaansii keessanis ilaallachuu ni dandeessu. Withdraw gochuu baasuus immoo ni dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf baalaansii koo yoon ilaale duwwaa jechuudha. Baalaansiin koo hin qabu jechuudha. Baalaansii kunoo duwwaa qabdaa naan jechaa jira. USDT duwwaadha, hin qabdu baalaansii naan jechaa jira. Asirraatti hojiin jalqabaa jechuudha. Amma earn cryptocurrency kan jedhu kanarra si'a tokkoof nan tuqaa jechuudha. Kunis immoo akkamittiin hojjechuu dandeessu isa jedhuudhaaf botiiwwan garaagaraa sin ajajan join gochuudhaan wantoota garaagaraa irratti raawwachuudhaan botii qofa otoo hin ta'in chaanaloota illee poostiiwwan garaagaraa ilaaluudhaan kan birrii hojjetatanii jechuudha. Sana booda immoo birrii kan Fuset Pay fi Coinbase'dhaan baafattu jechuudha. Birrii keessan haala salphaa ta'eetiin baafattu. Akkaawuntii Coinbase yookaan immoo Fuset Pay dhaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf hojjedheen isinitti agarsiisa jechuudha. Earn cryptocurrency kan jedhu erga tuqxaniin booda hojjechuu ni jalqabdu jechuudha. Start botis amma fakkeenyaaf bootiidhaan hin barbaada yoo ta'e botii tokko starting godha jechuudha yookaan immoo join godhadha. Sana booda naaf herreegaa jechuudha maallaqa. Sana booda kunoo asirraa ni jira jechuudha. Dura wanti isin join gochuu qabdan ni jira jechuudha. Kunoo chaanala isinitti hima. Chaanala kana lamaaniyyuu join gochuu qabdu maallaqa hojjechuuf jechuudha. Join gochuun immoo baay'ee salphaadha. Liinkii inni isin irra deemtanii join gootu jechuudha. Chaanala kana kunoo chaanala kana join ta'ee jira jechuudha. Sana booda duubatti ni deebitan join godhadheetan jira. Isa kanas immoo join gootu jechuudha. Dirqama join gochuu qabdu lachuu isaayyuu. Erga join gootaniin booda hojii ni jalqabdu jechuudha. Amma hojii ni jalqabdu earn cryptocurrency kan jedhu kanarra jechuudha. Sana booda kunoo asirraa hojjechuu ni jalqabdu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kunoo visit site kan jedha. Viidiyoota garaagaraa daawwachuudhaan join chats jedha. Chaatota garaagaraa join gochuudhaan chaanaloota start botis botiiwwan garaagaraa start gochuudhaan kun immoo view posts kan jedhu postiiwwan garaagaraa ilaaluudhaan argattu jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan salphatu start botis hin jedha. Amma fakkeenyaaf isinumatti agarsiisuudha. Karaa barbaadanii hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Start botisdhaan yoo natti salphateef jedheetan isinitti agarsiisuun qaba. Kun asirratti ni jechuudha. Erga start botisii filadhee yookaan immoo botisiidhaan barbaada waan ta'e kun asirraa gootu botis kan jedhu kanan tuqa yookaan immoo skipping jedha jechuudha. Kun ishii kanarra yoo botiin sanatti hin tolle irraan darbaa jechuudha. Nan jijjiirradha kan biraatti yookaan gootu botis hin jedha jechuudha. Sana booda open jettu
gara browser isin geessa. Sana booda achumatti isin deebisaa jechuudha. Suuta geettan yoo dhaggeeffattan isiniif galaa jira jedhee tayaada. Yoo isiniif hin galle dhiifama naa godhaa, nuuf galchaan isin jedha. Yookaan immoo suuta jedhaati ilaalaa deeman isiniin jedha, isiniif galuu danda'a. Baay'ee salphaadha. Sana booda immoo continue ni jettu jechuudha. Continue ni jettu, baay'ee waan isin dhibu hin qabu. Yoollee isin dide duubatti deebitaniit itti deebitu jechuudha. Inni kallattiidhaan isin geessaa jechuudha. Baay'ee waan isin rakkisu hin qabu jechuudha. Intarneetiin keenya immoo dadhabaadha xiqqooshi. Kanaaf jechuudha inni ofiif hin geessaa, iddoo biraa hin tuqina. Sana booda kunoo asirraa start ni gootu jechuudha. Kunoo start ta'ee jira jechuudha. Sana booda join ni gootu. Ammas liinkii wayii isiniif erga, liinkii kana forward gootuuf gadi qabdanii. Sana booda kunoo isa kana earn USDT isa jedhu kanaaf forward gootuuf jechuudha. Erga forward gootanii fi maallaqa keessan isiniif herreegaa jechuudha. Kunoo maallaqa kunaaf herreegee jira. Chaanala bilaas immoo dabaladhu naan jedhee jira. Ani barbaaduun jedheeni amma fakkeenyaaf kunoo balaansii koo lallachuu danda'a. Dhiifama balaansii koo kunoo balaansii kan jettu kanarra balaansii koo lallachuu danda'a jechuudha. Lala kunoo balaansii your availability balance jedha. Kunoo balaansii koo asirratti immoo kan isiniif herreegu USDT irratti yeroo baalaansiin keessan doolaarra ga'eedha jechuudha. Kan isiniif herreeguu danda'u withdraws gochuu kan dandeessanis immoo isinitti himaa jechuudha. Amma barbaadaa withdraw gochuu dandeessu jechuudha. Withdraw jechuun baasuu dandeessu jechuudha. Amma fakkeenyaaf withdraw kunoo asirra inni isin ajajaa deema akkamittiin akka isin baasuu dandeessani. Kunoo asirratti your Facet pay address not added, your Coinbase address not added in qabdu jedha. Itti galchinaan jechaa jira. Lachuu isaa immoo creating goonanii barbaachisaa yoo ta'e viidiyoon isaa Elsaa Tech hin beektoota mucaa ilma Oromoo tokko baay'ee viidiyoota ajaa'iba hojjeta afaan Oromootiin. Inni Facet pay fi Coinbase akkamittiin akka banan barsiisee jira. Karaa sana ilaaluutiin banachuu ni dandeessu. Sinis immoo yaaliidhaan banachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha. Booda asirraa Facet pay yoo qabaatan immoo Coinbase'dhaan jechuudha. Sana booda Facet pay iddatti garsiisan booda adreesii keessan liinkii keessan copy gootanii asitti erguu qofa. Sana booda gara Facet pay'tti yookaan immoo gara Coinbase keessanitti isiniif darbaa jechuudha. Haala kanaatiin hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee salphaadha jechuudha. Inni ofiisaatiin isin ajajaa. Amma immoo chaatii join goona. Chaatiin naan jedhu chaanalota jechuudha. Join chat conform akkamittiin akka hojjettan asirratti isiniif agarsiisa. Gootu channel jedha. Sana booda conform jedha. Conform batanii tuqaanan jedha. Ajajaa akka inni ajajuutti immoo naqaaf jechuudha. Gootu channel. Sana booda join ergan godhee join erga ta'ee kunoo duubatti deebiin confirmation godhaaf jechuudha. Kunoo conform ergan godheen booda kunoo naaf kennee jira maallaqa koo. Kunoo arsitu earnings sa'aatii tokko booda saksaknaan jedhee jira. Sa'aatii tokko booda si galakkifama maallaqa keenan jechaa jira jechuudha. Akkanattiin hojjetatu jechuudha maallaqa keessan. Yoo hin barbaanne immoo dhiisuu ni dandeessu. Menu kan jedhu kanarraa kunoo si earning options kan jedhu kanarraa duubatti deebitanii argachuu ni dandeessu jechuudha. View posts kan jedhu kanarraas immoo tuquudhaan maallaqa keessan hojjechuu ni dandeessu jechuudha. Kun asirraa inni isin ajajaa deema jechuudha. Continue jedhanii open jedha jechuudha. Open ergan jedhee gara browser tokko nageessa. Erga achi nageesseen booda na deebisaa jechuudha gara Telegramitti. Sana booda immoo boonasii naaf kennaa jechuudha. Amma naan hojjedhe naaf kennaa. Karaa lamaatiin banachuu ni baafachuu ni dandeessu jechuudha. Baay'ee namatti tola. Amma Telegramii irra seentan amma maallaqa keessan Telegramii fixtan karaa kanaatiin hojjechaa yoo deemtan baay'ee namatti tola jechuudha. Hojjechaas deemaas immoo kunoo ilaaletan jira. Conform view kan jedhu kanan tuqa. Kunoo success your earning jedheet amman hojjedhe naaf kennee jira jechuudha. Kunoo asirraa naaf kennee jira jechuudha. Bootiin kuni dhibbatti ni hojjeta. Seentanii yoo ilaaltanii ni mirkaneeffattu jechuudha. Amma Telegramatti birrii keessan dhangalaastan asuma ammuma dandeessan hojjechaa
yoo deemtan baay'ee gaariidha jechuudha. Anis immoo kana booda waa'ee online making darbee isinin barsiisa jedheetan karoora qabaa. Barnoonni irraa akka isinitti tole abdii guutuudha kanan qabu. Yoo isiniif hin galle karaa keessan quunnamaa sirriitti nan isiniif ibsaa jechuudha. Haala ajaa'iba ta'een isiniif ibsa. Isiniin diduu waan na gaafattan hundayyuu isiniif deebisaa jechuudha. Akka jaalattan abdii guutuudha kanan qabu. Hangasitti waan faana taataniif guddaa galatooma isiniin jecha. Next video ibidda ta'eetiin hanga walitti deebinutu nagaanaaf ta'a.